Nama jaaladhu jabeessi amantii kee itti hin gatin. Jaalalli bu'uura waa hundaati. Ati nama san jaalattee nami sanii wanni ati tolchitu nami sun garagalee akka inni si jaalatu si tolchisiisa. Amma kana waan qabdurraa amantii kee itti hin gatin. Hin qabattee waa herreddeetu kana. Midhaagina amma qabdu kanarratti amantii kee itti hin gatin. Beekumsa amma kana qabdu kanarratti beekumsa waan qabuufi jettee amantii kee itti hin gatin. Hin qaba waan jettee mana qabdu hundasa amantii kee itti hin gatin. Maaniif ennaa wanni dhaabbataan takkatti wala waan hin jirreef amantii kee itti hin gatin. Harkasii dhayisalle hunda amanin. Irkaan mudhisiisalle hunda amanin. Kollanee si nyaachisanii gaafa ammoo adde sadarkaa sangana dudda si galuu danda'an. Yooya akkam jirtani nageenni keessan badhaadha an obboleettiin teessan hinseenee birbirsaa viidiyoo garaagaraa duraan isaa kan ture amma immoo viidiyoo biraati ammallee isin bira dhufeera namoonni sagantaa kanaaf yookaan chaanaalii kana haaraa ta'anii like subscribe akka obboleessaaf obboleettii keessan dhiyaatu share godhisa hirraanfatina jedhee asuma dhaansa kee isin hima qophii kana akka qopheessaaru ogeessaan kaameraa kana Naa'ol Goobanaa nama akkamilee jaalannuuf nama jaba yoo ta'u akkuma kana ammooni teeknika kana ammoo kan harkaa qabu obboleessa keenna Ermi isaanii wajjin jirra haga qophii keenya xumuraa nu waliin tura turtii gaarii. Hayyeen daawwattoota keenya mata dureen nuti guyyaadhaa waliin laallu nama jabeessi midhaasi jaaladhu garuu amantii keeti itti hin gatin mata duree jedhu nama jaaladhu jabeessi amantii kee itti hin gatin jedha dubbii waaqaallee nama jaalachuun guddoo dansaa guddoo hin jajjabeeffamalleetti jaalachuullee qanna nama jaaladhu amantii kee garuu itti hin gatin nama maaniif jaalatu qanna walii keessan jaaladha wal jaalattaa wayyaa abbootiin nuun jedhanii jechi waaqaallee nuun jedha nutillee jenna sirrii wal jaalatullee qanna jaalalli guddoo dansaadha jireenya keenya keessaa wanta gugurda wani diqqeessu hunna jaalalaati wanta ulfaataadhaan kan salphisiisu hunna jaalalaati waan namni hin dandeenye kaadhaan akka namni danda'u akka namni obsu kan nama gochisiisullee hunna jaalalaati jaalalaa wanni hedduun dhaabbateera addunyaan tunu jaalalaa hunna jaalalaatiin dhaabbatteeti abbaan keenya waaqi kennalleen kanu biteeru hunna jaalalaatti ilma ifii tokkocha dabarsee nu kennisaan jaalala nu mul'isiisaan hundi kenna ufumaan gula hordofne maaniin nu qabeennaani qawwee waraana eboo guurate odon ta'in jaalala nu mul'iseeti isin jaaladha jedhee ilma ifii tokkocha dabarsee kennisaanii gara jireenya barbaraatti nu dabarsiisaanii jaalalaan karaa kanatti nu fide innillee abbaan keenya guddichi kan hordofnu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos illee jireenya jaalalaatiin mo'aa turan gula deentota ifiillee jireenya jaalalaatiin malee jireenya bifa addaatti yoonni mul'isu argitan yoonni isaanii jaalloome yoo isaan cabsu yoo isaan balleessu argitan kaballeessillee jaalalaan kasirriin jirreerre jaalalaan gara sirriin barsiisu barsiisummaa isaa keessatti gula deentota fi waliin uummata waliin haga hardhaa kana kitaaba keessallee jireenya illee wanti nu mul'isaa dhumanennaan jaalala haati manaatiif abbaan manaa hundi isaa waliin deeman maanennaan jaalala ijoollee haadha waliin maaninni hundi siin deentu maanennaan jaalala ollaan maanii waliin tokkummaa wal gargaaree waliin deemu jira naan jaalala adeemsi kamiyyuu ka ittiin socho'u jiru hunna jaalalaati jaalali hunna waa hunda caaluuti jaalali bu'uura waa hundaati nullee jireenya garaagaraatiin wantooti nuti ulfaatanu jennee rennu waan hedduu isaanii akka nuti obsune akka nuti dandeenye akka nuti gammachuun dabaru kan nuti tolchisiisu jaalala jaalannee nama san jaalannee namooti nu jaalatanii nullee wanta biraa jaalannee bifa kanaan hunna garaagaraa arganne deematti jira hunni jaalalaa dhugaa dubbachuu fi akka malee nama booji'a akka malee ammoon barbaachisaadha nutillee gara jireenya keenya keessatti namoota jaaladhaadhaan yoo gorsan dhageenyira ta'uu danda'a wal jaaladhaa jedhanii na dubbatanullee dhageenyira ta'uu danda'a akkuma kana ammooni kitaaba qulqulluu keessalleetti waa'ee jaalalaa jabeessee haasua wal jaalatisaa fi jaalalli bu'uura waa hunda akka ta'e jaalala irratti seeronni 10 hundi isaanii hunna irratti jaalala irratti xumuramee hidhamee yoo sirriitti nu ibsu jecha waaqaacha keessatti sirriitti dhaggina nama jaaladhaa jedhanii ta'uu danda'a haadha ammoo waan tokko isin hima waan tokko yeroo hedduu namni tolchiisaaf hunna ka argatu gaafa bu'aa waan saniitti himan bu'aa waan sanii waan kana akkas
godhadhaa waan sa akkas ta'e akkana godhaa yoo jedhanu miti wanna kana yoo goote kana fayyadanta waan kanaa fi kana godhinnaadha nunna dhagaanu nama hedduu waan san tolchisaa fi hin ka'a fakkeenyaati mana marfee gaafa deenu nu dhukkubeeruun gaafa deenu marfee yoo nutti haranu yoo nu kennanu jaalannee marfee san hin fudhanne bu'aa marfee san keessa jirtu san yaanneeti yoo kiniinii kana liqinsite hin fayyitaadha oduma jibbinu oduma si hadhootu liqinsina maaf ennaani hin fayyitanii waan jedhanuuf maan isiniin jedhu barbaadeeti hojiillee akkuma kana barumsaallee nama guddaa teetaa akkana teetaa yoo baratte akkana gotaa yoo hojjatte akkana teeta dhaneeti bu'aa waan sanii yoo himanu nu waan san tolchisaaf akka malee feena akka malee qaqqabsiilu nutti dhaga'ama kanaafuu adhammooni jaaladha wal jaaladha qofa jedhee isin himee hin dabaru bu'aa nama jaalatisaa isin hima alla jireenya kee keessaa wanta dhagge akkuma kana immoo waan jiru waan dhugaa jirtu tokko isin hima amma wal jaaladha namootaaf illee karaa daddaallee isin jedhaniran haadha garuu bu'aa namoota jaalatisaa isin hima. Bu'aa namoota jaalatisaa keessaa inni jalqabaati gammachuu argata maansiin jedhee gammachuu argata kana ta'ee gammadiisaa fiduu danda'aname gammachuun guddichi inni jalqabaa dukkanaa barbaraatti gara jireenya barbaraatti ilma Yesuus Kiristoositti amanii sanna ta'u lafa kanarratti ammoo akka jiraannuuf ka itti waliin deddeebinuuf kanuu kenname obboleessaadha isaa walii ammoo sochii sochoonu tokko bifa salphaatiin akka sochoonu kan tolchisiisu odoo nutti dhiphatin odoo akka tokko fuulan guurii arnyan guuriin gammannee jiraatu ka dandeenyu gaafa isaan nu jaalatan seetanii miti gaafa sin jaalattan namooti sin jaalatee gaafa sin hin jaalatin hin dhiphattan yoom asii deema saatiin geettu hin geenne daqiiqaa asii deemudhaan abboo baara namitti tana bira ta'uun fedhu namichi kana bira ta'uun fedhu maanta akkas nu gochisiisa fedha namitti sanii oduu ta'in fedha nu keessa jirutti nu dubbisiisa nutillee waliin deemisaa taphatiisaa nyaatiisaa dhugiisaa ka barbaannu namoota akkamitti namoota jijjibbine oduu ta'in namoota jaalan enoolii raftan ebelfaalii rafuu fedhadhaan manaayyuu innaa filannu biyya tokkoyyuu innaa seenu fakkeenya bilooraa qarcaa karuma kan biyya dhibii hawaasaa innaa deenu yoo mana bultii dhibii yoo warra maatichi keessaan qane namni nu bira deemuu barbaannu fira waan ta'an qofa oduu ta'e nama waliin seenu nama jaalan dhufaadhaan nadhanu namni sullee gammada guddaan nu eegaa nuti ammoo isaan bira teennee taphannee kolliisa nyaatisaa innaa baanu nama bilbiluuf hin beekne. Taphatiisa innaa baanu nama bilbiluuf hin beekne yookaan nama walii haasofnu hin beekne yoo waayee hojjetiisaa kaanu nama waliin deddeebiisa barbaannu hin beekne hundi kennayyuu hin beekne nama akkamitti ennaa namoota jibbinu miti namoota jaalan waan kam keessayyuu galchuu kafeenu tee'uu kafeenu waliin buluu kafeenu taphatuu kafeenu namoota jaalannu kana isaa waan nu jaalatan qofa fudhantee nu waa isaan jaalannu isaa walii oolu feenu kanaafuu bu'aan nama jaalaatisaa inni jalqabaa gammadiisa nama jaalan waliin na oolu hin gammannaa hin taphannaa waan diqqoo akka waan guddoo yoo dhaggannillee nutti tola yoo dhannillee waan nutti hin fakkaatu dhaggatiisii dhabiisii wanti takkatti akkuma sitti hin fakkaanne akkasii gochisiisu gaafa nama san jaalatte malee gaafa namni sun si jaalatee muti. Nama si jaalatu gargar baasee sodante nama jaalatu gargar baastee akkuma dhaggitu ati gaafa nama jaalatu jalqaddu jireenya si salphataa deema wanni si tulfaatu sirratti bacaan jedhu kana jechuun gurguddaan hin jiru chukiyyaa muti sammuu keessatti jechuudha sin dhibbisiisu hunni jaalalaa akka duraan laallisan akkuma ta'etti ta'ee bu'aan jaalalaa garuu sitti gammada sitti mana nama saniin na deemu gammadda sitti nama sa waliin na nyaattu gammadda sitti nama sa waliin na deddeebitu gammadda sitti nama sa waliin na bulu gammadda. Gammadu kuni eessan jaalalli gara daddaa akka haadhaa akka abbaa kamaatii kanaannoo akkuma kana immoo ka hiriyaati kana immoo yeroo hedduu waan jaalala wal qabate mucaa homaan qabu beebirrii hin qabu haa ta'uti mucaan kana qabu kan haa ta'uti jaalalumatteeti mana kun maan fakkaatuuf yookaan mana gurdaa fichaa maan fakkaatu keessa jireenya hin ta'in yoosiin mucaa jaalattee gula badduu haa dhaggitan akkuma kana immoo innillee waa isin hin qanadootti manu yoo inni gula badduu haa dhaggitan kana yeroo hedduu wanni jaalalaa kan galuu fi kanaa baay'eellee galammoon jaalallee birarratti garuu jireenyuma normaalumaayyuu jaalallee dhiisa fakkeenya haadha manaati abbaa manaati alaayyuu meentaluma durri tokko durra akkamii walii mucaan tokko mucaa akkamii walii ooluu fedhannaadhaan namoota jaalatolle kanaafuu jaalatiisi si'i fayyada nama jaalatiisi eenyu fayyada si'i fayyada nama saniif himoti nama saniif marsa lammaffaarra fayyada gammachuuf inni lammaffaa ammoo bu'aan jaalalaa namoota akkasii jaalataan si tolchisiisa. Akkam jechuu keetti nanaan jette namni akkas jaalatu waan feeteef namni sin jaalatu maan sin jedhe namni akkas jaalatu waan feeteef namni sun sin jaalatu garuu ati nama san jaalattee namni sanii wanni ati tolchitu namni sun garagalee akka inni si jaalatu si tolchisiisa jaalallatti nama san jaalattee namni tokko na jaalatu maan goota waa hamaa goota waan hin ta'in hin tolchitu
waan gaarii tolchita waan dansaa tolchita waan ati dansaa tolchituuf kun namni sun akka inni garagalee si jaalatu tolchisiisa namni sun akka inni si mararfatu gochisiisa namni sun akka inni si dhaabbatu gochisiisa kanaafuu nama jaalatis bu'aa isaa lammaffaan namni sun akka si jaalatu si tolchisiisa kanaafuu nama jaaladhu jabeessi jaaladhu yoo jaalataan hin turre ammalee jabeessi jaaladhu yoo jaalattee jiraatte midhaassi jaaladhu garuu jechi jedhu yeroo hedduu wadiigaa jechuun yaada hangafaa isaan deegeessaaf himate sirrii jaaladhu warra keellee maatii keellee ifillee jaaladhu garuu haa ta'u malee amantii keetti ittiin gatin wantoota amantii kee ittiin ganne keessaa inni jalqabaa ammaa kana waan qabdurraa amantii kee ittiin gatin atummaanuu ofii keetiin jechuudha hin qabattee waa irraddeetu kana midhaagina amma qabdu kanarratti amantii kee ittiin gatin beekumsa amma kana qabdu kanarratti beekumsa waan qabuufi jettee amantii kee ittiin gatin qabeenya waan qabduuf qabeenyi kee waan kanan xumurattee amantii kee ittiin gatin hin qaba waan jettee mana qabdu hundasaa amantii kee ittiin gatin maaniif ennaa wanni dhaabbataan takkatti wala waan hin jirreef amantii kee ittiin gatin waan qabduyyuu amantii kee ittiin gatin. Inni lammaffaan ammooni namoota hangafa jaaladhu bu'aan jaalatiisaa kana jaalatu qadda hundi jaalalaa kana jedhee kasitti meesaanii amantii kee itti hin gatin namoota hedduu dhaggitanii na jiraatanii dubbii isaan dubbatan akkana na godhanii akkasina godhee amanee akkana godhe intala tokko faa bara dabaree interview godhaa ture haasawaa tokko gaafataa ture akkasinaan jette ani wanna gammaa kanaa mataa na dhukkubsu jiru wanna kan nama hin teenye na gochisiise mucaa jaalatiisa donti inni dubbii isaatiif yaada isaa amanee isarraa ifi gatoo kiyyaate maanii amanee ifi gatoo kiyyaate. Dhiyoota nallee tontoota hedduu waa amantii wal qabate namoota hedduu isaan miidhan ficha haganaa amanee isatti dhiisee naani waa kana amanee isatti dhiisee naani naadhan dubbiin isteejiin garaagaraatiin nama jabeessi jaaladhu midhaassi jaaladhu waan qabdu waan keetiif garuu nama tokkollee amantii keeti irratti hin gatin amaniniif amantii keetti hin gatiniin tokko muti inni nam tokko waan tokko amantii hin raggatu already waan itti gadhiisa waan if irra gadhiichan hin jiraatin. Waan tokko irraa ifi gadhiisuu hin qaddanu amantii hin teene yaada hin teene dubbii hin teene gara hin teene nama geessisichi kanaafuu namoota isin bira jiranu namoota naannoo keessa jiranu jabeessaa jaaladha mana sagadaa keessa warra jiran jabeessaa jaaladha si waliin jira haga dhumaa si faana jira jedhee nami asis si waliin jira dhe achi ebelufa waliin jiraatu danda'a kanaafuu si waliin jilaalle hunda amanin harka si dhayisalle hunda amanin irkaan mudhisiisalle hunda amanin kollanee si nyaachisanii gaafa ammoo adde sadarkaa sangana dudda si galuu danda'an addeen kenniniif sagantaan kenniniif fedhanii si hirkaan mudhisanii ta'as waliin ta'atanii shaayii si walii dhuganii buna si waliin dhuguu danda'an kanaafuu amantii kee isaanitti hin gatin nallee mudatanii waan beeku si'illee mudatuu waan danda'uu fi amantii keetti nama irratti hin gatin hiriyaa irratti amantii kee hin gatin maatii irraallee amantii kee hin gatin jabeessi jaaladhu waan godhuu qabdu hundasaa godhi waan sirraa eegamu hundasaa godhi haga muraasa waan sa amani haga guutuu irraa if hin gatin amantii keenna eenyurra gannare waan qannurratti yoo hin gatin waan jirurratti yoo hin gatin waan kennarratti yoo hin gatin namoota obboleeyyan nu jirra si jirra jedhanurratti yoo hin gatin eentu gannare obboleetti teenna hin seenne jettanii na gaafatani amantii keessanii ka amanamuu qabu waaqa keessanii gatadha karuma kamiinuyyuu isarra amanamaa isa qofa amanamuu ka qabullee ammoo isa qofa namarratti hin gatin maaniif seete dhuguma namni amannaa waan san dubbatu miira keessa galeeti muti dhuguma amma kan akkanas hin jedheera ta'uu danda'a garuu yeroo muraasaan duba yaada jijjiiratuu danda'a namare nami yaada jijjiirata yaada jijjiirannaan gocha jijjiirata yoo saa hoo ati eessa buuta maanti si qabata maanti si fuudha ulfaata kanaafuu waan san keessa odoon galiini hagumatti godhi waa hunda isaa hagumatti achuma qabi jaaladhu kabaji sochoyi haga xiqqaa amanii ifi garuu ittiin gatin ifi waliin yeroo hunda ta'e ifin gatin eessaalletti ifin buusin tokko paasterirraa ifin buusin qeessotarraa ifin buusin holdaa mana sagadaarraa ifin buusin cheerchiin sunuunaa jirtin jedhin maaniin sunuunaa jiran jedhin wanni si jiru yoo hin jirtu takkattiirraa ifin gatin yoo ifigatu barbaadde waaqarraa ifigate achi na dabare ifuma keetiif qabadhu ifuma keetiif jajjabeessi onnee namaa hin beektu arraba namaa malee arraba namaa immoo hin beekamu arrabi namaa gisee kamiyyuu onnee waliin fakkaatu kanaafuu amantii kee namatti hin gati namoota hunda jaaladhu namoota hunda kabaji namoota waliin jiraadhu.
Ani qophii kana isinii dhiyeessaa obboleettii teessan Hinseenee ammallee isin waliin jira. Viidiyoo biraatiin deebi'ee bal'inaa waliin dhufna. Namooti gara adda addaatiin amantii fi namarratti gatanii miidhamaa jiranuu fi ammallee fuuldura kana ijoolleen gara garaatiin daa'imummaa ol gura dhufaranu nama gurguddaa ta'anii gara adda addaatiin waa akkasiitiin miidhamaa namoota jiranuun sagantaa kana sheer akkasin gootanuuf jabeessee isin gaafadha. Akkasin namoota biraatiin nu bira dhiyeessitanuu isin gaafadha. Viidiyoo kana ilaalisaa namni tokko hin jabaataa ifi deebisaa hin dhaabbata abdii jedhu waan qabuuf kan isin haga dhumaa waan hordoftaniif galatoomaa haga viidiyoo biraatiin deebi'ee isin bira dhufu turtii gaarii.